Hai hordoftoota keenya jirru jirtu nagaa keessanii nutis jirra nagaa keenya ayyaanni keenya akkuma itti fufetti jira jechuudha. Akkam isin jirtu nagaa keessanii miti? Ai jira nagaa kootii maalan hojjedha hoo jettanii kan immoo uffanni koo uffannaa aadaa koo haala qoshoshaa jedheen baafanne kun immoo namarraa irraa nufitti hambisee kun asittis mataa hidhadheen jira jechuudha. Maaliif waxii waxa waan ta'eef akkasitti haala kanaanin uffata kiyya jijjiirradhe jechuudha. Aadaa Oromoo irraa haala kanaanin waxii waxuuf jira. Ilaalaa hordofa dura waxii wanne iyyuu maaliif dafee jaarsi kee qircaanuu hin finne kanaaf jedhee dafnee hin nyaanne jechuudha. Xiqqoodhuma ishee xibsii akka xibsii goonee nyaanne malee hin nyaanne. Amma kanaaf waxii diimaa waxaa waxii diimaaf waxaa allicaa waxaa jechuudha. Hordoftoota koo ilaalaa. Warroonni maatii chaanaala kanaaf maatii hin taane subscribe godhaa adaraan isin jedha. Warroonni immoo maatii turtan immoo like share gochuudhaani nu jajjabeessaa isin jedha. Hordoftoota kiyya kun akkasitti surree koffadhee jira ammoo innaa kana isin jedha. Jaallatamaaf kabajamoo keenya ayyaanni gabaayee namatti tola. Isin warri biyya ambaa jirtanis isinitti haa tolu, isinitti hin dhaga'amini. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u, ayyaana gammachuu isiniif haa ta'u isinin jedha. Waxii waxuufan jira ilaalaa isinin jedha hordoftoota koo. Yaa waxii waxaan jira maaliif har'a alattan baasee manni xiqqoo hin ho'a waan ta'eef alatti baasee jechuudha. Mandajaayyoo istoofii alatti baaseen jira. Bokkaanis roobuu barbaadan fakkaate ganaa amma xumuramee jira jechuudha. Laala durarraa kaasee isin waraabne kaleessa shunkurtaa qulaalleen bushee har'a foon bichaan itti naqee foon isaa immoo baay'ee ariifiidha. Dafee bishaata hin jajjabaatu jechuudha. Akkasittiin haala kanaanan waxii waxee jechuudha. Kuna lala amma foon kana keessa buuphaan hambuusa argaashi kuna buuphaa feeleen jira. Buuphaa kudha tokkoon bitee garuu qolaalee jedha. Allicaa kana immoo allicaa waxa ganaa ilaala itti naqeera. Shunkurtii kaleessan bisheessee foon irratti naqeen jira. Kana waxii allicaa waxaa jechuudha. Kun immoo buuphaa waxii isaa argitan sanattan naqaa argaa jechuudha. Ala jira stoofiin koo isiniin jedhee babbaqaqseen jira buuphaa kana. Buuphaa babbaqaqseera waan ta'eef akkana akkasitti itti naqee jechuudha. Waxii kanatti distiin koo garuu guddaadha. Beekuman guddaa godhee akka faffaca'ee mi'aan qoshoshiifneef istoofii sin qoshoshiisaa namatti sin faffaca'aa yeroo namni sochoosu as dhaabatee jechuudha. Akkasittiin haala kanaanan waxii diimaa waxii jechuudha. Ishee ilaalaa kuna ganaa of keessaa hin tufne dhadhaasa yeroo taa'ee tufaan beektu isin iyyuu maraqee of keessaa hin tufne jechuudha. Ganaa kun ilaala haala kanaanan akkasitti waxii waxaan jira. Distiin koo garuu wanni tokko iyyuu hin waxa laala haalaan kaa'ee jira. Argitan goddaa keessa jira. Summii akkan kooti jechuudha. Kun gibbii keenyadha hin beektu. Akkanatti amma yeroo xiqqoo ishee danfee jedhe irraan fuudha.
barbaree xiqqoo ishee barbareessa nama guba waan ta'eef beekaadhuma xiqqoo godhee garuu biyyarra naa dhufe barbareen kuni isinitti agarsiifne dagaaf naa dhufu bassoo faana naa ergame jechuudha biyyarra kunin gaa jedheen abdii qaba booda yeroo turee jedheen tufa of keessa waxii foonii waan ta'eef suuta jedhee tufa. Innaa hordoftoota kiyyaa kana isin jedha. Kunoo kana immoo allichaa waxaa isinitti agarsiiseera ta'e kaleessaan aqulaallee shunkurtii jala isaa jira. Amma allichaa kana naan hojjedha jechuudha. Argitanii jirtu ta'e inni akkasittiin haala kanaanii waxiin diimaan koo xumuramee manattan ol galcha. Adurreen jirti waan ta'eef jechuudha. Kan ammoo yoo ilaalaayi dabbo qoloo fi maal jedhamu maqaan isaa maal jedhaniyyuu ubbisuutii isa goggogasaan isadha kun. Innaa isiniin jedhaa kun ofiinyoo tokko argitanitti isin agarsiisee jira mana koo akkanatti haala kanaanii jira jechuudha manni keenya. Shittoon kan koo fannifamee jira laasitti. Innaa akkasittiin haala kanaanii ganaan buna danfisa jechuudha. Kunoo shiinii qopheeffadheen jira. Shiinis qopheeffadheen jira. Amma buna nan danfisa. Yeroon buna danfisu keessumaa hin dhufa waan ta'eef viidiyoo hojjechuun natti hin tolu. No qodaa ixaanaa kiyyaas. Manni koo ibboo waan taateef xarabeezaa irratti danfisa ishee. Dalee kunoo siinii kan koo argitanii jirtu. Na daabboon immoo jira. Daabboon immoo isiniin agarsiisa qoy. Daabboonis jira. Kunoo daabboon koo immoo daabboon baay'ee olnaaf hin kaane. Kunoo kanadha argitanii qamadii isaa fattageen ture isiniyyuu argitaniittu. Qamadii fattageen ture daabboon maal garra jira. Isiniin jedhaa maal goonaree daabboon kofnaaf hin jenne bishaateedha garuu mi'aa garuu qeemamii gurraachas qaba. Akkanatti naannii ta'e jechuudha daabbos tosheen jira buna nan danfisa amma. Daandaliin kun alaa ciccite. Innaa isiniin jedhaa hordoftoota koo kunoo akkasiin haala kanaan ayyaana keenya kabajachaa jirra. Laayisheer godhaa kottaa nyaadhaa. Ifama immoo isin arraasifnee isinitti agarsiifneetu isiniin jennaa. Akkasii bakka ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ameeroon buna danfisu immoo isiniin daawwachiisaan ishee hordoftoota koo. Bye bye.